Hundashu wanati beeku qabdu waaqayyo lama miti sadis miti waaqayyo tokkichi sun garuu laaliga amma mistira tokko stin garsiisan waa'ee Yesuus Kiristoos yoo si ife waaqayyo tokkicha dhugaa isa qofa ta'uusaa sii gala jechuudha. Kanaaf warri Trinity sobdoota ta'u. Isaan amma dhumarratti maal jedhamu beektaa? Gooftaa warra naan jedhu jira. Ani immoo isin hin beeku argaa koo dura bada warra jedhamanidha. Dhumni isaanii jechuudha. Na amani dhugaan si jedha. Kana gurratiin yeroo dhiyootti mirkaneeffachuuf deemta jechuudha. Maaliif yoo jette Yesuus Kiristoos iyyuu maal jedhee lallabe? Atu reefu dubbachaa turte. Yaa Israa'el dhaga'i waaqayyo gooftaan keenya gooftaa tokkicha. Gooftaa tokkicha. Gooftaan tokkichi sun immoo Yesuus miti. Ala asii ati Yesuus waaqayyoodha. Yesuus ilmadha. Isumatu waaqadha kana teettala asirratti wanta naaf irratti wallame utuu Yesuus harka ergamaa inni waaqayyoo Anaanis isa sin beektan jedhe bar. Anaanis abbaakos hin beektan. Utuu silaa na beektan, utuu silaa abbaakoo beektani na jaallattu turtan jedhe Yesuus. Anuu dubbisaa gochuufan dhufe. Anuu fedhasaa gochuufan dhufe. Anuu jaalalasaa gochuufan dhufe. Isin garuu kan daabiloos jedhe isaan mormeera yooti. Argite? Maal jechuusaati Yesuus Kiristoos? Maal jechuusaati? Anamma ragaa suuta jedheen keessattuu warra dhaggeeffachuu danda'aniif ragaa kennuun barbaada jechuudha. Qolaasis boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti akka jedha. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraata jedha. Guutummaan waaqayyummaa namummaa laal. Maariyaam namummaa kana deesse. Kanaafidha Yesuus Kiristoos asitti ani akkamitti ragaa kana fudhadhu beektaa? Yaa. Jecha kana kan dubbataa jiru Phaawulosidha. Phaawulos Sillaasee barsiisee ramoo hin barsiifne? Hin barsiifne. Tortooriyaatu barsiise Phaawulosi miti. Phaawulos Sillaasee hin barsiifne. Malee Phaawulos Sillaasee hin barsiifne. Hin beeku iyyuu malee Sillaasee hin beeku barasaatti hin jiru Sillaaseen. Maadha yaada kanayyuu kan fide tortooliyaatti fayyadamanii jechuudha. Inna tortooliyaan akkuma maqaasaa waanuma innumtu waanuma tortoolee. Baay'isawwa inniyyuu qalbii diddiirrateera. Tortooliyaan iyyuu ani viidiyoo gadhiisee hin jira. Googilii keessa seenaa hunda qoradhee waa isaa bira ga'een tortooliyaan yaada isaa geeddarateera. Waaqa Israa'el tokkicha qaama sadiidha jechuu kootiif dhiifama jedhee ilmichis hafuurichis waa'ee isa tokkicha abbaa dubbataa. Garuma tokkicha abbaatti geessa malee qaama sadiidha isaan jechuu kootiif dhiifama gaafanni jedhu namichi ilmichis hafuurichis aangoo hin qaban. Kan aangoo qabu isa ilmichas hafuurichas hoogganu sana waaqayyo Israa'el isa tokkicha sana akka ta'e beektaa? Amma galaalegaa Yesuus Kiristoos aangoo akkamii akka inni qabus itti garsiisa gammarragaa macaafarraa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irratti akka jedhe Yesuus. Yesuus immoo gara isaanitti dhiyaate gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irrattis anaaf kennameera jedhe. Maal jechuudha kun? Maal jechuudha kun? Waaqayyo akkuma jiru waaqayyo ana keessa jiraata. Ani immoo waaqayyo keessa hin jiraadha. Anii fi waaqayyo, anii fi abbaan tokko jedhe. Kanaaf aangoon naaf kennameera gaafa jedhu aangoo kana kan isaa kenne kun eenyudha? Abbaasaati. Abbaan koo anarra caala jedhee nu dubbateera. Yaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 19tti ilmichi humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Yohaannis boqonnaa 5 30 irratti ammoo ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha.
Wangeela Maatewos boqonnaa 9 lakkoofsa 15 boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irratti ammoo ana waaqeffachuun isaanii akkasumaanii jedha. Amma isa sana hunda waa'ee maalii dubbachaa jira? Yesus Kiristoos kun achirratti ani waaqayyoodha, ani gooftaadha. Ani akkuma Museetti isa mul'ate akka ta'e dubbateera. Ani isa ture isa jiraatuudhaaf hin jedheera. Fanniftan kana gooftaadhaa fi masii akka godhe Israa'eloonni hundinuu utuu himamin habee kan jedhe. Gooftaadhaa fi masii. Laal. Gooftaadhaa fi masii taasifame. Qonna fichisis. Gooftaadhaa fi masii. Deebii sammaadhaaf hojii ergamootaa 2:22 baasinaa dubbisi. 2:22. Okay. Anu 2:30 si dubbise. 2:22. Okay. Isin yaa warra Israa'el dubbii kana dhaggeeffadha. Waaqayyo harka Yesuus nama Naazreet kanaan hojii aangoo isa dinqisiisaa fi milikkita garaagaraa kan isin beektan isin gidduutti hojjechuu isaatiin fudhatamaa isa godhe jedha. Yes. Ilaalcha. Yesuus kan inni fudhatama qabaateyyuu aangoo isa Waaqayyo dinqii akka inni godhuuf milikkita garaagaraa akka inni godhuuf isaaf kenname kanaaf aangoo argate malee aangoo fudhatamayyuu kan fudhate Yesuus Israa'el gidduutti malee fudhatama tokko illee hin qabu beekta miti akkasitti. Akkamittiin fudhatama argate yoo jette immoo 10:38 irra jira. I think reefu dubbanne ture. Waaqayyo Yesuus nama Naazreet kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guute inni naannee hojii gaarii akka hojjete seexanaan kan cunqurfaman. Kan kana dubbatu Phexros kabuutu isaati maal jedhee dubbataa jira akka inni fudhatamayyuu akka inni qabaatu kan isa godhe akka inni fudhatamuyyuu kan isa godhe dinqii Waaqayyo akka inni hojjetuuf Israa'eloota gidduutti isaaf kenne kanadha. Kana jechuun gaafa kan biraasa yookaan sokkoof sorgosa gaafa duuba deebitee ilaalu aangoo yookaan immoo humnumayyuu hin qabu fudhatamumayyuu hin qabu ture namichi kun namichi Naazreet dhalate Yesuus kun jechuudha. Lammaffaa immoo Yesuus hin dibameen kan dibame Waaqayyoon ta'uu danda'a Kiraayist. Masih jechuun isa dibame jechuun Waaqayyo jechuudha. Ana siima abshir. Amma ati dubbicha hin fudhatta bare samman si dubbise kana hin fudhatta waan ta'eef amma wanni ati fudhachuu dadhabde namummaa isaa keessa Waaqayyo isa jiraataa sana. Ani Yesuus nama ta'uu isaatti I believe sanatti nan amana. Si galeera. Garuu Yesuus tokko nama ta'uu isaatti nan amanaa, ergamaa ta'uu isaatti nan amanaa. Israa'eliif qofa ergamuu isaatti illee ragaa guutuudhaan nan amanaa. Okay. Waaqayyoon garuu tasumaa ta'uu hin danda'u. Sababiin isaayyuu inni Waaqayyoo waan qabuuf Waaqayyoon ta'uu hin danda'u. Okay. Yoo macaafni jechuudha. Amma macaafa qulqulluu yoo I don't know. Macaafa qulqulluu hin amantu mirga keeti. Garuu